dargaggeessi wayi addabaabaayii gubbaa baafaname rashanamu dhagaa'u jirra. Waan nam gaddisiisa hedduu tolfamuu jira. Egaa akkuma jettee dargaggeessi kun Amanuel Wandimmuu Kabbadaa jedhama. Egaa abbaa torbee jedhameetiin egaa addabaabaayii Dambidolloo irratti wayita egaa qaamoleen mootummaa marsanii warri uffata militarii uffatanis egaa viidiyoocha irratti mul'atu. Mucaa kana abbaa torbee jedhameetiin morma isaa irrattis meeshaa waraanaa irratti fannisanii jirani. Kuni ajjeechaa fakkaata. Dhattuu Dambidolloo keessatti kan nama ajjeefame qajeelaa taasisaa jedhanii mucaa kanatti kun immoo barsiisaa qajeelaa taasisaa yuunivarsiitii Arbaa Minci gara Qeellamitti gaaf galuun ajjeefame ka jalqabaa sun immoo Baqqala Labataa jedhanii mucaa shugguxii mormatti hidhanitti dhaane suurri isaa kan dhiyaate jechuudha. Ajjeechaawwan Dambidolloo keessatti bana ta'an walumaa galatti suura isaanii yoo baafnudha. Mucaan kun Square yookiin addabaabaayii magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefame jedhanii har'a miidiyaalee hawaasaa irratti ajenda guddaa ta'ee jira. Waraanni mootummaa interviyuu godhufaa dhagaa turre. Abbaa torbeetii jedhanii mucaa kana akka ajjeesanidha. Communication bulchiinsa magaalaa Dambidolloo akka sadee jira. Abbaa torbeetii jira. Abbaa torbee we don't know. Haja keessaan qabnu waan akkasii keessaa namni gurmuudhaan wal akkasitti warraachisu wal fixuun uummata keenya siviilii namoota nagaa magaalaa fi baadiyyaa keessatti gaagaa akka jirru deelii waan nagaati jirrudha. Namni tokko immoo yoo yakka qabaate badiyoo qabaate namallee ajjeesuu mala mana murtiitti dhiyaatutu irra jira malee magaalaa keessatti publicly ceremony gaggeessitee jilaan nama ajjeesuun waan amma dura hin baramne sirni sun sirna beektaa jaarraa kana keessa miti 19 bara dargii dura square irratti ceremony hojjettee jila qopheessitee nama addabaabayitti waamnee bifa kanaan ajjeefna jettee waamtee bifa kanaan ajjeesuun jechaan ibsuun dandeessu waan sitti dhagahamu. Wanni kunini akkuma Abrahaam jedhe waan ta'uu hin malin amma foto sana agarsiisa turre foto ijoolleen sun kagariin armaan dura irra gabaasaa turre namni amma Dambidolloo keessa dhumatu barattoota kaadhimamtoota doktoreetti falaasama faa namoota ujumuuf hojjetanii jiraatan faa barsiisota yuunivarsiitii faa mootummaa gad baasee ijjeesee jecha dhageenne kana ammoo mootummaan amanee ijjeessu fudhatu kunoo kanaan fakkeenyaaf dargaggeessa mucaan kun amma umriin isaa gam naannoo umrii 20 wayin caalu abba torbee nama jeeftaadhaan shugguxii morma fannisanii akkuma gartanii addabaabaayii tijjeessan kun maal agarsiisa brutality state brutality yookaan dabii state mootummaa biyyi keessatti tolfamuu jiru sadarkaa hamar dhaqqabu sadarkaa yaaddessar dhaqqabu agarsiisa. Ajjeessan kun maqaa fedhaniin ajjeessan kun cufti ilmaan oromooti ilmaan hiyyeessaati ilmaan warri isaaniitti rakkate barsiifachuu danda'u baratuullee baatu. Waan fedhil hojjetu namni kun dhal qaba haadha qaba obboleessa qaba warra qaba duuba ilmi namaa akkana addabaabaayii fannifamee jeefame in agarre gada garan anti keessa in agarre taatullee maalam seerii maal jedha mootummaan wanni oromiyaa keessatti ta'uu jira most probable state Itoophiyaa kamu naannoo kamiyyuu irraa addaa'edha yaada fakkeenya Tigraay keessa waan taatu hin beekna waraan wal lola turan sun irratti namoota waraan keessatti qabaman adolol chiisanii ado mastermind godhame qabaman obbo Sibaat Naggaafa qabanii mani dhaafidanii namni kunini yakka hojjechuu danda'a yakka hojjanne hin beeknu background isaan qabnu yakka hojjate amma communication Dambidolloo maal jedha madaa'ee qabameedhani miili dhiigisa miili mirgichi gula dhiigiin mul'ata madaa'ee qabaneedhani eegii dhooftee madeessite qabdee maseeratti dhiyeessin seerii ilmi namaa addabaabaayii gubbaatti rasaasaan tumaa ijjeessuun Itoophiyaa keessa jiraachuu isaa qubiin qabnu Itoophiyaa keessatti ammoo akka tiddooti sirra murteesse seera qofaa jechuudha judicial system man murtiitti fidanii balleessa kan ilaalanii mani murtii murteesse pirezidaantiin biyyattii irra mallatteesse sijjeessan Oromiyaa keessatti ammoo maalti ta'uu jira pirezidaantii maanii bir dhaqqabu dhiisi naannoon qubiin qabdan waan kanaam shuu ajaji gubbaa kennama maani jedhan annaan galtu fakkeenya dhuga dubbachuuf magaal Dambidolloo keessa magaal xiqqoo godina keessatti ajaji dabre addabaabaayii ta'ee ilmi namaa akkanatti jeefamuu jalqabe sadarkaan bada maximum cruelty gubbaa ga'uu keenya agarsiisa cufaafuu ilmaan namaa akkanaa raachuu jiranii jechuudha. Amma qajeelaa taasisaa suni kan yuunivarsiitii Dambidolloo yuunivarsiitii Arbaa Minci gara maatii galee PhD barataa ture yaadattu ajandaa goone irratti mari'ataa turre
inni ajjeefame guyyaa lammaffaa taa'aa haati warraasa kan deesseedhan. Karaalee miidiyaalee hawaasaa ilaalaa turre. Namni suni maatii fuulduratti ajjeefameedhani. Biyyi suni egaa seera qabdii seerri hojjechuu dhiisuu danda'a. Militarii ruulii jala jiraachuu dandeenya naannoo sun komaandi poostiidhaan bulaa. Garuu maanguddoo qabna. Abbootii gadaatu jira, abbootii amantaatu jira, jaarsolii biyyaatu jira. An maal jedhee akka ibsuu danda'u hin jiru. Kan OMN irratti gadi baanee haasofnu caalaa immoo dhuunfaadhaan waan dhagaa oolu baay'ee mataa na dhukkubsudha. Abrahaam komaan poostii waraanaallee jala jiraatanii mirgi lubbuun jiraachuutu kuni mirgi lubbuun jiraachuu komaan poostiin sirra mulquufamu hin qabu. Guyyoo amma ajjeechaa warra kanaa justify gochuu barbaadee miti beeki. Biyya jaarsi jiru, biyya manguddoon jirtu, biyya seerri jiru, biyya abbootiin gadaa jiran keessatti. Marii maaliif ajjeechaan bifa kanaa? Namni kun nama siviilidha. Uffata waraanaallee uffatee hin jira. Publicly nama ajjeesuun maal fayyada? Mootummaan maal asirraa buufata? Terrorism am khana terror wanne dhanini terrorism yoo dhan jechama maalidha? Shorkeessa khana shabbar jedhaniin kana ashabbar jechuuf qawwee hidhattee callaa urabbaa miti by the way. Akkumati sodaatu terror ta'u akkumati shakkii keesseen akkumati confidence dhabu. Gochi godham cufti gochi terrorismiiti jechuudha. Fakkeenyaaf namni kunini akka mootummaan claim godhutti abba torbeeti edhan. Abba torbeellee hata'uuti. Mootummaan control godhe bitta qabe harka mootummaa jira bitta. Man murtii dhiyeessanii fuul man murtii duratti mani murtii matti murteessin seerii akkasidha bitta. Yohaani yeroo minni namijjeessuun immediately tarkaanfirra fudhatan jedhan hojjeessanii wayyu. Publicaali uummata yaamanii odeeffannoon bahuu jirtu. Uummata yaamanii uummati marsee dhaabatee akka agartan taate. Interview godhuu jiran. Daa'imni xiqqayyaa waan kan laal maalti itti dhagaa. Namni guddaan maatiin lafsun keessa maalti ta'uuf deemaa jechuudha. Kanaafuu furmaatiin ta'u fakkeenyaaf gaazexeessaan dirsuun keessa du'e garee gaazexeessa kan ijjeefti seeraan gaafatamuu qabanii barbaadanii nama ijjees qabanii seera dhiyeessuu wa tokko. Yoo yakki nama ijjeessaa dhuguma jedhanii manii murtii itti murteessallee murtii duwwaallee adabuun seer biyya gubbaa jirti wa tokko. Garuu haala kanaan gabbaasanii ilmi namaa addabaabaayii gubbaatti manii ijjeessachuun is a terror shororkeessummaan karaa mootummaalleen karaa dhibiilleen ta'u shororkeessummaa jedhamee dinnaa'us godhamuu qabaadhee yaadan akkasuma.